hospitaalli keenya hospitaala yeroo dheeraadhaaf tajaajila kennaa jirudha. Akkuma dura kaasuuf yaale hospitaala ogeessota biyya alaa lamaa fi ogeessota narsoota lamaan tajaajila eegalee har'a tajaajila bal'aa hawaasni keenya gara giddugala biyyaa deemee itti dararamaa ture hambiseedha jechaadha. Sanniin keessaa hospitaala keenya wanni adda godhu yeroo baay'ee wanni nu irratti xiyyeeffannus tajaajiloota dur kennu osoo hin taane tajaajila hawaasni keenya maaliif gara naannoo biraa deemaa tajaajila barbaada gara giddugala biyyaa deemuu qabu asitti hambisuu qabna waan jedhuun tajaajiloota garaagaraa kennutti jirra jechaadha. Tajaajila kanneen keessaa tokko tajaajila kaansarii kan guyyaa har'aatiin wal qabatu jechaadha. Tajaajila kaansarii kennuudhaaf akkuma siin jedhe tokkoffaa ogeessa barbaachisa. Kanaaf yuunivarsiitiin keenya hospitaala keenya waliin ta'uudhaan ogeessa kaansarii nu qacaree saniin tajaajila kennaa jirra jechaadha. Itti aansee tajaajilli humna namaa qofaan hin kennamu waan ta'eef faasilitii barbaachisa waan ta'eef sanniin keessaa tokko tajaajila CT iskaanii binnee qarshii olaanaadhaan bitamee tajaajilli CT iskaanii wixataa hanga jimaataa hawaasa keenya bira gahaa jira jechaadha. Inni biraa tajaajila laaboraatoorii, tajaajila paatooloojii, tajaajila endooskooppii. Tajaajiloonni kunniin tajaajila dhibee kaansariitiin wal qabatu waan ta'eef tajaajiloota kanneen kennutti jirra jechaadha. Isa kana yoo goonu ogeessota biyya keessaa, ogeessota biyya alaa yeroo baay'ee wanni hospitaala keenya adda godhu hawaasni keenya gara giddugala biyyaa deemaa ogeessan argatu carraadhaan ammoo riifariin biyya alaatti barraa'aa fi san barbaada ammoo namni keenya akkuma beektu dandeettii waan saniin qabu waan ta'eef manatti deebi'ee du'aa ture. Isa sanis hambisuuf jecha yeroo dabre ji'uma kana keessa gara namoota 21 biyya alaa irraa dhufanii tajaajila san as hospitaala keenyatti kennaa turan jechuudha. Tajaajila endooskooppii ogeessa leenjisaa dhiyoobaan keenyas asitti finnee barsiisaa turre jechaadha. Kanaafuu kun kana fakkaata walumaa gala wanni har'a dabarsuu barbaadu tajaajilli yaala kaansarii hospitaala keenyatti eegalamuu isaa itti aanuudhaan guyyaa har'a ammoo wanni adda isa godhu jiini kun jiini onkoloolessaa ji'a hubannoo harmaa kaansarii harmaa itti uumnu waan ta'eef kana giddugaleessa godhatuudhaan torbee dabreerraa eegallee leenjii barattoota keenyaa leenjii istaafota keenyaa kennine gara hawaasa keenyaatti gadi baanee hubannoo kana uumaa turre jechaadha. Kanaaf guyyaa dabarte magaalaa kutaa magaalaa Goobbaatti guyyaa gabayaa ilaallannee tiimii keenya qabannee baanee qorannoon kun godhamaa ture. Guyyaa kamisaas magaalaa Roobeetti tajaajila kana kamsaa fi jimaata kennaa turre. Kan itti aanu ammoo amma maali namoota kana eega adda baasnee booda erga shakkamanii booda immoo gara hospitaalaatti dhufanii tajaajila argatuu qabu. Tajaajila kanas bilisaan tajaajila qorannoo altiraasaawundii goonee fi akka isaan uf beekanii yaala argatan godhaa jirra jechuudha. Kaleessa kaansarii dhibeetiin namni qabame tokko keessattuu haawwanni hin fayyitu dhibeen isaa yaalan qabu qorsas hin qabu jedhamaa ture. Sammuun keessattuu dubartoota ammoo baay'ee tokko jeeqamaatiin hin turte baay'ee tokko anaan boottu jechuudha. Amma mootuu asirraa hubannoon hadha ganama akka seenneetiin leenjii kanarratti hubannoon nu arganne adaa kaleessa dogongoraan jedhamaa turre dogongoraan warri lubbuun isaanii nu jalaa dabre sunis nu jalaa dabranii ka jedhus baay'ee waan nu yaadachiise. Ammaaf ammootu keessattuu hospitaalli Goobbaa dhibee kamiyyuu kaleellee ilaalaatuma turre. Hospitaala naannoo keenya keessa jiruu fi yookaan xeenaa xaabiyaa naannoo keenya keessa jirurraa uummanni garana wayita fiigeetiin hin dhufu dhugaa dubbachuudhaaf hospitaala adda duree irra jiru. Yuunivarsiitiin Maddoolaabuu barsiisuu bichaa miti. Wanni isaa inni nu godhaa gumaacha nu godhaa jiru keessattuu haawwotaaf keessattuu uummata naannoo kana jiruuf yuunivarsiitiin kun galata guddaa isaa galchuu barbaada. Maaliif asirratti xiyyeeffannaa kennee haawwota keessattuu haawwota utubaa waamaraa taate tana irratti xiyyeeffannaa kennee akkana waamaraan jala bu'eetiin lubbuu akkamitti baraara jedheetiin akkanatti irratti xiyyeeffateetiin hojii kana hubannoo kana nuu kennuu isaatiin. Dhukkuba kana amma nama hin beekne uummata keenya dubartoota hin beekne baraaruuf wanta baay'ee argee dhagahee jira ofii kiyyaan illee jechuudha. Achi deebi'ee immoo ofii kiyyaan baradhee argee wanta baay'ee argee jira guyyaa har'aa kana jechuudha. Isa argeetiniin anis
bakka tuunni baay'een argamutti bakka argametti bakka waltajjii adda addaa bakka tuunni adda addaa jirutti gahee kiyyaa ittiin baachuuf baay'ee hawwii qaba jechuudha. Maaliif dhibeen kaansarii harmaa jechuun eenyuufuu waan tolu osoo hin ta'in waanuma kunoo biyya fixaa jiru hin beekne amma osoo akkana beekneetiniin hubanneetiniin osoo nama ufillee baraaruuf namas baraaruuf osoo akkana barumsa arganne kanaan dura namni kennallee akkasitti dhukkuba kanaan hin saaxiluu ture jechuudha. Maraafuu barumsa kana argachuu kiyyaa fi dhugaa baay'ee natti tolee jira. Maaliif ufii kiyyaayyuu laallamuuf qophii qaba jechuudha. Har'a asumaan galeetiniin laallamuuf qophii qaba.